dhimmi federaalizimii garuu dhimma lubbuuti. Dhimmi Finfinnee dhimma lubbuuti. Dhimmi Dirraa dhimma lubbuuti. Dhimmi lafaa dhimma lubbuuti. Heera mootummaa Itoophiyaa keessatti. The framers gaafa heera mootummaa amma jiru kan kaayan. Dhimma naannolee keewwata 39. Dhimma lafaa keessattuu dhimma qabeenyaa keessaa dhimma lafaa. Wanni akkaataan itti jijjiiramuu danda'u hedduu complex akka ta'u godhaniif. Dhimmoonni kuni ummata walitti buusuu waan danda'aniif hamma danda'ametti ummatni biyyattii irra jireessi yoo walii galee malee jijjiiramuu qabaniif. Keewwatoonni tokko tokko jiran ka mana murtii wal qabatan waan kan paarlaamaan jijjiiruu danda'u ammeendi gochuu danda'u. Dhimma lafaa paarlaamaan ammeendi gochuu danda'u. Fooyyessuu danda'u. Dhimma naannolee ammeendi gochuu danda'u. Kanaaf maaliif wanni seeronni dhimmoonni fakkeenya keewwatoonni heera mootummaa kun yookiin immoo dhimmoonni heera mootummaa keessatti dhimma lafaa wal qabatan, dhimma saasalamootaan wal qabatu, dhimma mirgoota namoomaatiin wal qabatu. Maaliif paarlaamaan simple majority 51 dhiisiti lama sadaffaanu paarlaamaan akka dabarsan maaliif gurgure beektaa? Hayyoonni seeraa suni hayyoon seeraa fi hayyoon seenaatti wali gahee dagayyee faadha. Ka waan kan lafa kaa'aa dhufee jechuudha. Eegilee odaa joofaan namoota babbaay'ee kan waan kana keessa turan. Why did they do that? Seerri biyyoolessaa hamma danda'ametti uummanni biyyoolessaa kan irratti walii gale ta'uu qabaadha. Heera mootummaa jechuun is the highest law in the land. Waan hariiroo ummatoota jidduu, hariiroo lammiilee jidduu fi hariiroo ummatootaa fi mootummaa jidduu vertical and horizontal relationships kan murteessudha. Kuni hamma danda'ametti ummata wayyaba miti majority sun ta'in hamma danda'ametti ummata waliigalaa kan wal taasisuu danda'u qabaadha. Jarri kun garuu waan godhaa jiran amma tokko akkaataa national dialogue itti deeman constitutional drafting illee eegalanii jiran bahe odoo kun hundumee achirratti amma maali wanni isaan lafa kaayanii warrummaan bilisiginnaatu adaamatti dheengadda irra wal lolte maali? Amma bar waan salphaarratti wal galchii walii taphachuu barbaadanii national dialogue irratti fakkeenyaa fi federalizimiin daangaa sabummaatiin osoo hin taane akkaataa teessuma lafaa daangaa maaliitiin haa godhu jedhanii dabran. Dhimmi lafaas maal jedhanii dabran. Sanboota constitutional making irratti waggaa dhaqanii national dialogue irratti ammoo isaan murteessuu deeman maali? Heerri mootummaa akkaataa itti fooyya'uu qabu irratti illee yaa gara darajaa ta'u qarqarchan keessa kaa'anii jiran. San irratti illee asitti waa lafa kaa'anii deemanii boroo maal godhu? Paarlaamaa keessaa harka 90 qabna jedhee meeqa qabna 85 qabna jedhee fakkaata biyyi. Kanaaf achi keessanii paarlaamaadhaan simple majority takkaa'u majority simple majority yookiin immoo 2/3 dabarsuu danda'an. Kuni waan biyya san diiguudha. Irra caalatti na caalallee ogeessota seenaa affeertiin osoo dubbiftanii gaarii na fakkaata. Warreen guddinni Oromiyaadhaa yookiin bal'inni Oromiyaadhaa isaan dhiphisu Oromiyaan diigamuu qabdii iddoo garaagaraatti qoodamuu qabdii warreen jedhanidha. Namoonni baay'een illee sanatti ramadamanii jiranii. Sana birayyuu darbee magaalota Oromiyaan of keessatti qabaattu kanneen akka Finfinneetii fi magaalonni biroo warreen hawaasaannaa samaay yeneenoo aibbaala warra jedhanii kanatti garaagaraatiin duula gaggeessaa turan akka isaaniidha odeeffannoo ani qabu akka argadhe. Jarri kuni dhuguma loogii malee dantaa uummataa kabachiisuu danda'u warreen paanal ekspertii jedhamanii naannoo sanatti ramadamanii san dalagaa jiran garee kana keessaati. Gama kana odeeffannoo qabdu yoo jiraate akka nuun geessuufini deemuu dandeessi. Waan Oromootti hin dubbannu maaliif namoota achi keessaa waliin haasofnuuf kan kaanis expose gochuu waan taatuufi kana irra naa dabre. Propozaaliin amma bilisiginnaan dhiyeessite uummata Oromoo bal'aa miti miseensota isii achi jiraniinuu fudhataman argatu. It will not be accepted. Yoo humnaan amma maal barbaadanii gara tokkoon miidiyaan waan achi keessa jiru kan dhageenye barbaadan. Trust me. Guyyaa hunda sa'aatii waan ta'u hin dhageenya. Bilbila irraa guuranii dho'isuu hin danda'an. Remember, mass surveillance reverse goone re-engineer goone jirra. So we are going to hear everything. Bilbila guuranii miti odoo huccuu irraa baasanii yeroo hin dhageenya tokko.
Lammaffaa I am confident wanti isaan Oromiyaa fi Itoophiyaadhaaf amma yaadan warroon achi jiruunuu fudhatama hin argatu. Yoo uleen har'a poolisiitti fidanii barra. Har'a poolisiitti fidanii poolisiin bilbila irraa guuraa turanii poolisii bu'amee godhaa turan. Namoota immoo dhufeellee barra seenuu dhorgamillee jira. Diteelii baay'ee jira. Kanaaf kanaan itti deemnanii ufiifis biyyaafis rakkoodha geessu. Jala buune waan keessattuu waan daba dantaa ummatoota irratti hariiroo ummatoota balleessuu danda'u gaafa agarru saaxilaa deemna. Kaasnee akka mari'annuudha kan inni barbaade. Ajandaan marii biyyoolessaa Itoophiyaan nama gaggeessaa jirtu kuni kallattii garaagaraatiin sanadoonni garaagaraa ifa ta'anii kan bahan jiranii. Sanadoota kanas namoonni akka arganii irraa haasa'uu dandeenyutti waa'ee sanada kanaas kaasnee irraa haasa'uun gaariidha yoo ta'e kaasnee irraa dubbachuu barbaanna. Mee kanaan wal qabatee waa'ee iddoo garaagaraatti kaasnee irraa dubbachuu waa'ee sanadoota kanaa waa'ee iddoo garaagaraatti kaasnee irraa dubbachuu wal qabatee murtee kennuu irratti yaada baru. Waa'ee murtee kennuu irratti sanadni kuni parsantii 75 jedhee waan kaa'u qaba. Tariitii waliigalteen hin uumamne yoo ta'e parsantii 5 irraa bu'ee parsantiin 70 waliigalteedhaaf dhiyaatee jedha sagalee caalmaatti fudhata sana jechuudha. Parsantiin 70 ammas mormiidhumarra jira gara birootti hogguu laallu waa'ee sanada kanaatiin wal qabate. Dhimmoota ijoo ta'an jedhee ani murteessee jalqaba irratti qabadhe keessaa tokko kanadha. Akkamitti ilaalta? Waa'ee sanada kanaa akkamitti ilaalta? Gaafii nama ispeesifik godhee sii kaasa kana duraan dubbannee dheenyaan. Actually, ana kan qophaa'ee dhufe waan kana haasa'uu fi ati dubbitaan fannaan yeroo fudhanne adda adda ajandaa walitti qabuun inni qabu. Look, wanti marii biyyoolessaa jedhamee deemu kun durumarraa sirrii miti. Waan hin beekne waan biyya san diigu kan hojjetaa jira waan biyya san jaaruu miti. Heerri mootummaa maaliif fooyya'uu barbaachisa yeroo ammaatti? Biyya keessatti heerri mootummaa akka fooyya'u amma gaafileen hedduu qabu. Fakkeenyaaf hawaasni Amaaraa heera mootummaa kan wanni mormuuf keessaa tokko gaafa heerri mootummaa kun tumamu yookiin immoo wixinamu namoonni dhugaan bakka nu bu'an keessan turre kan jedhu gaafin isaan kaasan. That became a rallying point and it delegitimized godhe constitutionii kana. Ammas piroosesa biraa kan heera mootummaa haaraa kana fudhatama dhabsiisuu hin hordofinaadha. Profeesar Mararaan kanarra dubbataa ture, nullee dubbataa ture gaafa dura komishinii kana irratti fidan. Lija bokkaa ta'e ammallee bukeessanii fidanii waan ittiin deemu kana laale amma waan rakkoo har'uma bara har'a walloolee addaan ba'e ma fakkeenyaaf naannoleen hundi bakka bu'aa walqixaa qabu. 211 san keessa yoo ilaalte Harariinis, Oromiyaanis, Amaarris, Beenishaangulis waan akkana takka dhageen beeku. Constitutional drafting. Wanti kuni national dialogue kun constitution amma inni garuudhaaf kan deemaa jiru waan biraan qabu. Naannoo miliyoona 50 qabuu fi naannoon 500,000 gad qabu madaallii kamiin asirraa ka'uu qabna. Because jalqaba namni dhufu akka itti dhufeertu rakkoo qaba. San booda immoo akkaataa itti murteessu deeman immoo rakkoo qaba. Bakka akka namni itti dhufeerraa akka dokumentii sun qophaa'e osoo hin ta'in akka wanni kun itti dhufeerraa ilaallu. Dura warra qawwee qabu warra bosona jiru mormitoota keessaa hambisan. Haa ta'u namootuma bilchiginnaa qofa fidan immoo haa ta'u sunis dhume gaam ammoo maal godhan naannoleen hundi nama walqixaa haa qabaatu jedhan. Kun ta'uu hin danda'u. Dimokiraasii jechuun equitable representation. Equal representation miti, equitable representation. Hirmaannaa walqixaatii miti. Hirmaannaa akkaataa baay'ina keetiitii fi akkaataa gumaata biyya sanii qabduuni. Federaalizimii jechuun kana. Maaliif miseensa caffee keessatti Oromiyaan 178, Amaara 130 wayi. Somaaleen akkas maaliif godhame? This is the problem. Kan bira dabarree waa'ee murtii kennuu irratti garee fi waliigala irratti jedhanii bakka tokkotti marii godhameen gareen godhamu irratti murtiin kan dabru
deeggarsa parsantii 75 injiyan sadarkaa lammaffaatti 70 sadarkaa dhumarratti kan nama 4,000 irratti immoo simple majority jedhan kun ta'uu hin danda'u. We are talking about rewriting the founding document of a country. Kun rakkoo qaba. Ogeessoon seeraa barruu ogeessi seeraa tokko bareechaa irra barreessu tokkollee kaa'een ture. Boodatti qurraa mareenna namoota biraallee affeertee otoo uummanni akka wadu godhame. Proosesiin wanni kun ittiin godhamaa jiru it will undo Itoophiyaa. Itoophiyaa diigaa, Oromiyaa diigaa haalli amma itti deemaa himaa jiru kun hamaadha. Already har'a reefu gabaas tokko maxxanseen ture. Hoggaa seenaarra maal godhan sitti fakkaate? Ajandaa carraa fudhadha jedhaniin. Carraa dura maal godhanii ajandaa kana bakka 8tti qoodanitti ajandaa 3 duraa ajandaa fundamental ta'an irratti namoota sufumaa ramadanii namoota paartii keessa jiran qofa warra amantii kana illee keessaa baasanii waan fokkataa wayii godhanii uummanni itti iyyi. San booda ixaa baasa jedhaniin imagine ixaa baasa jedhanii erga ixaa baasan booda immoo gareen tokko ajandaa tokko qofa dibata haasaya. Gareen 8 duraa garee 8 keessaa tokko say waa'ee alaabaa qofa haasaya. Waa'ee lafaan haasa'u, waa'ee federaalizimiin haasa'u. Why is it not? But this is a full package. So even the way they designed it is so childish, you know. One malak good does to them one can export to the makeup be some case here. Garu, Araganam Olgari, Sarganya Mata Barbaric and Suara to Anju. Iddoo kamiyyuu jiru nama kudha afur akka qabaatudha kan murtaa'ee jiru akka ta'e. Kana bira iyyuu darbee federaallis as keessatti sagalee qabaataa jedha. Ana akka mootummaa federaalaatti walii gala sagaleen mootummaa federaalaa sagalee tokko hin caalmaa akka qabaatudha kan kaasu. Mee waa'ee naannoo irratti haa kaasu. Parsantii nama kudha afuriin bakka bu'ummaa qabaataa namni miliyoona naannoon Oromiyaadhaa miliyoona 50 qabaatus nama 14 qabaa. Akka naannoo Hararii nama 3,400 qabus bakka bu'ummaa nama 14 qabaata. Kuni dhiibbaa akkamii fiduu danda'a? Naannolee gurguddoo akka Oromiyaatii fi kanneen biroo jiran irratti dhiibbaa akkamii fiduu danda'a? Sirna federaalizimii jedhamee bakka bu'ummaa uummataa sana daangeffame sanis hangam laamsheessuu danda'a? Sagaleen uummataa akka hin dhaga'amnes hammam godhuu danda'a? Dhiibbaan gama kanaan dhufu maal jettee kan ati lafa keessu? Sagalee Feesbuukii irraan hin dabru biraa cufsiin jechaa jiru. Meseejii kee galaaltee. Look, tokko the design problem qaba jalqabumaa. Komishinii kun waggaa jaaran keessattuu marii biyyoolessaa yoo katoo taate. Bar marii biyyoolessaa amma yoom dhayita beektaa? Instead amma constitutional drafting committee ijaaramuu danda'a ture bar jalqabarra. Easily waan marii biyyoolessaa kana dhiifne heerri mootummaa sadarkaa ittiin fooyya'uuntu jira. Heerri mootummaa fooyya'u kan jedhu gaafiin sadarkaa ittiin ka'u jira. Paarlaamaa keessaa parsantii 100 ganaa, House of Federation keessaa hangana, naannolee keessaa hangana. Yoo kan jiraatan taate gara piroosesa qaba kan mataasaa. San hin barbaannu kasanirra wayyaa goonaa. Naashinaal daayiloogiin bari takkaa'u mariin biyyoolessaa kasilaa constitutional making karaa biraa irra wayyaa ta'uu danda'a gootota ture. Amma naashinaal daayiloogiitti dhufanitti galteen naashinaal daayiloogi irraa dhufu kun galteen marii biyyoolessaa irraa dhufu kun heera mootummaa fooyyessuudhaaf kan yaadame. Piroosesiin ittiin godhan tokko warra hidhatee bosona jiru alatti dhiiftee dhufte. Mormitoota alatti dhiiftee dhufte. Miseensota kee qofa fiddee dhufte. Sunummoo hanqatee amma waggaa dhuftu bifa naannoleen lakkoofsa walqixaa akkamitti ta'uu danda'a? Kun dhimmoota gurguddoo biyyaata irratti fakkeenyaaf dhimmoota Oromiyaa qofa laallatantu jira. Adda durummaan dhimmoota Oromiyaa laallatantu jira.
dhimmoota Oromiyaa fi Somaalii laallatantu jira. Dhimmoota Oromiyaa fi Amaara laallatantu jira. Dhimmoota Oromiyaa qofa laallatan irratti Oromiyaan nama meeqa jette nama 14 bakka bu'amte murtiin immoo persentii 75 amma dhibba lamaa fi meeqa dhibba lamaa fi 11 keessa Oromiyaan 14 qofti qabdi jechuudha. That's what 5%. 5% waan akkasii wayita. Gaafas persentii 75 san keessa callisee laaluu deema jechuudha bakka bu'aan Oromiyaa waggaa murtiin fuulduree Oromiyaatii fi fuulduree Finfinnee fuulduree Dirree Dhawaa waggaa murtaa'u nama dhibba lamaa 11 keessa Oromiyaan nama 11 qofa qabatee dhaqee jechuudha. Lolli bilisummaa kuni waan kana as bayanii ibsuu danda'uu qaban. Yoo biyya san jeequmsa naguu barbaadan malee. Yoo biyya san waan kana arra even miseensonni isaanii kan isaan wal qabanii geessan sun wal jeeqaniit wal gahiin sun arra addaan citee hafee jechuudha. Kanaaf gadi bayanii waan kana uummatatti ibsuu danda'uu qaban. Dongoroota jiran immoo sirreessuu danda'uu qaban. Haala kanaan biyyiin jaaramu, haala kanaan biyyiin diigama. Haala kanaan garaagarummaan humnoota siyaasaatii fi qaamolee hawaasaa gidduu jiru dhiphataan deemu bal'ataa deema malee. Egaa kanaan wal qabatee namoonni baay'een akka ammaatuu gabaasaa jirtu kanatti walgahiidhuma isaan amma qopheeffatan irratti akka walii galuu hin dandeenyedha kan isaan kaasanii. Sagaleen sirrateera natti fakkaata amma kallattii garagaraatti waan sirreessuu yaalleefi. Wanti guddaan ani kaasuu barbaadu mariidhuma amma gaggeessaa jiran kanarratti iyyuu akka isaan walii hin galle waan ati kaastedha kan amma kaase. Dhimma kanaan wal qabatee direct wanta amma si kaasuu barbaadu gaafii kanaan wal qabatudha. Waa'ee aangoo consensus task force dhaan isaan achi keessatti kaasan dhimma yoo waliigalteen hin jiraanne garee task force jennee ijaarretu jira. Garee santu gidduu seenaa waan jedhan wayii kaasanii jiran. Amma fakkeenyaaf har'a waan sana raawwatanii jiranii raataa kan jedhu gaafiidha. Sana yoo odeeffannoo qabaatte garee task force wal dhibdee har'a kana keessatti wanti inni raawwate maalidha? Marii sana bulchuudha moo furmaata biroo fidee jira kan jedhu. Dabalataan wanti nan sii kaasuu barbaadu gareen task force jedhanii isaan ijaarre jedhanii jiran kuni yoo garee wayiitii mallaqni kaffalamaaf ta'e yookiin immoo garee wayiitii ofii ijaarrata ta'e loogii gochuu hin danda'u hangam amanamummaa qabaachuu danda'a. Murtee daba dabarsuudhaa fi gareen task force jedhamu kuni nama wallolee isaan bira dhufetti yookiin immoo dhimma wal falmissoo ta'anii gaafa qabatamee isaan bira dhufetti qaama inni bakka bu'ummaa fudhateef sana yookiin immoo qaama isa ergate sanaaf looguudhaa fi wanti isa daangessu maali? Eenyudhaan filatamanii bakka bu'ummaan isaanii eenyudhaa fi itti gaafatamummaan isaanii eenyudhaa fi waan jedhuun kaasuu barbaade. Akkamitti ilaaltu kana? Marii biyyoolessaatti murtiilee biyyoolessaatti madeessa. Har'a kan isaa biyyoo dubbate viidiyoo sana yeroo qabaatte waan asii baratan kana feesbuuk irratti hin baasina maal jedhanii sanboota bilbila dhoorganarra. Marii biyyoolessaa wanni adda godhu waan sadarkaa biyyatti mari'atamu. Iccitii miti. Ajandaawwan kuni uummata keessaa guurree jedhanii bara. Akka itti dhaqan moojii beegiis dhaqanii maqalees dhaqanii bakka hunda dhaqanii itti guuran akka itti guuran gaasan isaantu beeka. Gaafileen dhufan kuni uummata keessaa eega dhufan wanni iccitiin mari'atamaniif maali? Wanni bilbila namni dhoorgamuuf maali? Wanni feesbuukiin dubbisina juurii wadhanii bar juurii beektaa Ameerikatti yeroo Kanadiyaa siistama akka ta'e Ameerikatti aggaa amma nama 12 asitti murteessa waggaa wanjalaan kasamtee dhayitu. Juurii waan jedhan jira jarri kuni hoggaa waan sallaalan akka miidiyaan influensii isaan hin goone miidiyaa akka laalle godhama namootaan akka waliin agarre godhama iccitiin akka ofii murteessaniif. Kuni garuu bakka bu'oota uummataati. Gaafii uummataatti qabatanii kan deeman. Akkaataa uummanni kun fakkeenyaaf uummanni Oromoo gaafii dhiyeeffate qaba uummanni Oromiyaa miti. Deebii naannoo Amaaraa irraa dhufu dhaga'uu barbaada uummanni kun. Deebii naannoo Somaalii irraa dhufu dhaga'uu barbaada. Kanaaf silaa miidiyaa hunda affeeranii laayivii dabruu qaba ture kuni iccitii ta'uu hin qabu. Tokko dubbiin iccitii kun sirrii miti. Lammaffaa kan waa wal qabatee task force ijaarreedhan. No. National dialogue yoo ta'e murtiin murtaa'u hundumtuu bakka bootanii murtaa'a. Jarri kuni nama wal taasisuu barbaanne yoo yan taate task force of keessa uumuu danda'a. Uumtee qopheessitee amma geessinaani
Suni already murteessee barsiif. Abbaan warra nama murteessu sii kaa'u sii murteessee jira. Kanaaf task forcein dhumarratti dhimmoota waliigaluu dinan irratti task forcein murteessa. Let's say team of experts. Yoo ka jedhamu taate team of experts sanii kan filuu qabu kan filamuu qabanis uummata san jidduu. Uummata san jidduu. Kan filuu qabus uummata sanii jechuudha. Ajandaa guddaa ta'e akka mana maree federeeshiniitti iyyuu ijaaramee taa'amuu fi naannolee kanatu mootummaa federaalaa kana iyyuu ijaaran walitti dhufe. Amma mootummaan federaalaa naannoleedhuma isa ijaaran kana iyyuu isin caalaan sagalee qabaa jedhee sagalee teessoo ofii kaawwatee jira. Hangam miidhaa qabaa naannolee mormachuudhaaf immoo hangam humna isaan dhabsiisa yookiin immoo balaadha moo bu'aadha jettee fidhatanaatti kana ilaalu. Saya namni kudha shan dhaabbilee federaalaa dhufuun akkasuma miidhaa baay'een godhu. Actually garaagarummaa guddaa sin fidu maaliif amma fakkeenyaaf baalaansii gochuudhaaf yoo ka yaadamu taate sa'i amma Oromiyaan 14 qabdi. Federaalli 15 qabaannaan achi keessaa kan Oromiyaa ta'uu danda'u nama tokko lama kan caalu. Meeqa taata? Kuda jattul butta. It's not going to make a difference. Nama dhibba lamaa kudha tokko kana keessatti proportional representation akka ta'uu qabu yoo ka ta'u taate. Akkummaan isaan dizaayinii godhan kun rakkoo guddaa qaba. Murtii biyyoolessaa akka ta'u wani tokko murtii biyyoolessaa akka ta'u taate. Mariin biyyoolessaa kun gara murtii biyyoolessaatti gara heera mootummaa biyyoolessaa jijjiiruutti kan geessu jedhu. Akkas taanaan namoonni as keessatti hirmaatan tokko namoota uummata bakka bu'an. Lama naannolee qofaayyuu miti aanaalee fi zoonileen proportionally represented ta'uu danda'uu qaban jechuun akka baay'ina uummataatiin ta'uu danda'uu qaba malee akka callifteetuma hundaaf yooki maal godhuu qabdaa yoo murtii kan gootu taate sadarkaa naannolee kan wal madaalchifne yoo taate qaama lama uumuu dandeetta. Qaama lama uumuu dandeetta upper and lower jettee uumuu dandeetta. Rakkoon isaanii amma san uuman bara maal godhanii 4,000 sana akka paarlaamaatti fudhatan. 211 kana akka seenetiitti fudhatan. Akkan argaa jirutti. Lower house upper houseetti fudhatan. Adi kuni wanni dhaaf ta'uu hin danda'u. Maaliif tokko murtiin immoo murtiin amma maal ta'e bakka silaa riivarsii ta'uu danda'uu qaba. Yoo bakka naannoleen walqixa yookiin immoo lakkoofsolitti dhiyaatuun reprezentan ta'an keessatti parsanteejii murtoo wal jijjiiruu danda'uu qaba jechuudha. Kana irra deebanii yaaduu danda'uu qabanii. Akka kiyyatti uummata achitti hirmaate san itti gadhiisanii uummanni sun irratti mari'atee akka murteessuu danda'uu qaba. Itoo zammees baraarra waan baay'een isaa waan tokko dootti hin qophaa'in dhaqanii bilbila irratti warra bashuutu ture. Ajandaa godhuu hin dandeenye. Komishiinaroonni fi ekspoortoonni isaanii walii galuu hin dandeenye. Komishiinaroonni somaa yaada irraan qabanii ati komishiinarri tagarizaan gootana fakkaate guyyaa muraasa dura. Kanaaf wanti kuni ani sodaan kiyya amma duraan ani ignore godheen ture waa'ee naashinaal daaloogii kana. Homaa jijjiiraman fiduu abiyyuma pirezidantii godhee fixaa waan jedhan. Amma garuu ajandaa hamaa galchanii jiran. Ajandaa biyya sanitti hedduu falmisiisoo atakaaroo uuman fidanii jiran. Amma immoo karaa atakaaroo san caalaa uumuun marii kana geggeessuudhaaf deeman. Kuni sirnicha kanaafis biyya kanaafis balaa akka ta'e waan ta'eef iddoo deebi'anii ilaaluu qaban.